teeko waan amaa dubbatee naman teeko. Warri waliin galee karaan deemu kaachoosaa eegalee hin milkoomu iddoon taanetti aduun itti. Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii Oromoo Digital Multi Miidiyaati ODM as biyyuma Ameerikaa keessaa kan darbu magaalaa Cambridge keessaa. Amma immoo kunoo bosona Oromiyaatti toora bilbilaatiin nama tokko argadheen nama keessumaa gidduu kana mata duree dubbii ta'e sooshaal miidiyaa irratti maqaa adda addaan itti kennamee deemaa jiru akka inni of ibsuu fi maquma isaarraa ka'een gaaffii tokko lama gaaffiidhuma laphee keessan keessa jiru yookiin akka isinii gaafatamu barbaaddan tokko laman isinii gaafadhaa. Mee keessummaan koo kun maqaa isaatii ka'ee gahee hojii isaallee waan hojjetaa jirullee of beeksisu. Mee keessummaa koo daawwattoota koo wajjiniin maqaa kee itti muudhaan walnaa barime. Yoo akka teessin qabu hiriyaa. Ani maqaan koo bakka Abdiisaa jedhama. Maqaan qabsoo koo Dammaksaa fi ani Dirgoorra Wallaggaa Jaal jedhamu amma godina Marroo Dirgoorra Wallaggaati. Ayyee. Na hojii ani hojjechaa jiru waraana saba Oromoo godina Lixa Oromiyaa keessa kasosoo akka gaafatama waraanaatti hojjechaa jiru dirqama kanatti laatameeru kanaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa ulfaadhu Jaal Dammaksaa maqaa qabsoo keetiinan si waama. Miidiyaa koo irratti illee kunoo irra deddeebitee fedha qabaattee naa dhiyaachuu keetiif dhugaatti hedduun si galateeffadha. Gaaffii gidduu kana sooshaal miidiyaa egaa isin carraa intarneetii akkas mara argattanii ilaaluu dhiisuu dandeessu. Mata duree tokkotu adeemaa ture keessumaa naannoo isin keessa sosso'aa jirtan kana keessatti hamma meeshaa olitti fudhachuutti obbolootuma gidduutti garaagarummaan akkasii akka jirudha kan dhaga'amaa jiru. Mee wantoota walitti bu'insa waraanaa siin hoogganamuu fi qaama biraatiin immoo hoogganamu gidduu waan jiru wal dhibdeen sun hundeensaa maalirraa akka ka'e mee daawwattoota kootiif ifa naa godhu. Haa ta'uutii amma haala sooshaal miidiyaa irra deemaa turre qabachuudhaan haalli neetwoorkii yookaan immoo konnekshinii biyya kana keessatti haa ta'u wanti lafa kanarra jiru wanti waldhabbii yookaan immoo rakkoon uumamaa jiru inni jiraata. Inni kun immoo waan jiraachuu danda'eef akkuma garaan dura ibsuu yaaletti kanneen rakkoo akka dhuunfaatti qabame rakkoo waloo fakkeessanii yookaan immoo rakkoo sabaa fakkeessanii afaan faatti uummata keenya dogoggorsuudhaan walleen kana dalaganii ergama maqaa saba bal'aa akkasumas maqaa Oromootiin socho'aa ergama uummata Oromoo ilaallanne fi ergama diinillee hojjechuu dandeessu ergama diinaa kanneen raawwatan jiru. Ijoollee qabsoodhaaf irra galte walii immoo gochaa namni farra qabsoodhaa hojjechuu danda'u kanneen dalagaa jiranii kana sababa kanaati. Inni uummata keenya qaanfattiisu innillee qabsaa'ota Oromoodhaa diinsa keenya irratti kuufamuudhaan wantoonni gurguddanii waan dirqama irra jiru raawwachuudhaaf wanti iddoo waan ta'eef wantoonni uumamanii yaadina kana ifa baasuun yeroo baay'ee dabalatee waan guddaa ifa baasuudhaaf deemaa jira. Haa ta'uuti iddoo dhaabbannaa taa'ee qabsoo kan kaadanii waan hojiin argamsiisu irra argaman naannoo bu'aa amma argamaa jira kana duubatti deebisuudhaaf raawwatamaa jiru
deemaa jirtu kanaaf waan raawwatamaa jiru waan nama gaddisiisaa raawwataa jira jechuudha. Ulfaadhu baay'ee fayyaa ta'e egaa keessumattuu amma dhimma qaama dhuunfaa fuudhanii dhimma jaarmiyaa yookiin dhimma waloo gochuun mata duree uumuun barbaachisaa miti jettee egaa daawwattoota keenya silkiin xiqqoo ishee hin harkisaa telefoonni egaa akkuma beektanii intarneetiin telefoona biyya keenya keessa jiru sana rakkisaadha neetwoorkiin hammam rakkisaa akka ta'e asumarraa hubachuu dandeenya qulqullina sagaleetiif nu of kalchaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaa Jaal Dammaksaa wantoota kan dhuunfaa gara kanatti guddisuun jette mee wantootuma sana boroksitee nutti himtaa laata wanti kun dhibeedhumti kuni dhibee eenyuuf eenyu gidduutti ka'edha sanaan immoo wal qabsiisee gaaga'amni hamma ammaatti qaqqabe yoo jira ta'e mee uummata keetti beeksisi. Wanti deemaa jiru qabsoon saffeessaan qalmashee akka hin geenye yookaan boolii hammaataa isaanii dhuunfannee bakka jirutti hojii hojjechuu osoo danda'anii kan hundumaa keessaa harka galfachuudhaaf yookaan maqaa dhagaachuudhaaf warreen boolii hojjaa jiru waan hojjetuuf waan deemu wallaalee hanga sadarkaa wal darbeera jechuudha. Kun immoo wanti akka kuufachiisan kanaan bira haalummaa qabsoo zoonii kana keessatti kuufate kan dhaamsaa jiru dhiira caalaa hojii dabalee hojjetan dhiiressa warreen birattu qabsoo kana daddabaratu ammallee amala kaluuttaadha. Asfidatanii ammallee qabsoo dhiiressa qabsoo kana haniitiin deemaa jiru kana duubatti deebisuudhaaf tattaaffii yookaan carraaqqii ittiin gallaatti kan isaan gaggeessaa jiran kan ta'u isa kanaa nuti bakka ilaallu akkanaan dhuguma kaayima oromoodhaaf kan deeggaratu jedhan umurii isaanii qabsoo kanaaf laalle rabanii umurii isaanii argachaa jiran ta'e waan furmaata oromootiif fiduu dandeenyu salphaa fi waan ariitiin deemuu dandeenyu lafarra jira waan ta'eef isa kanarraa of qusatanii ijoolleen dhibee baatan qola baatan baate hooggantoota warreen ofiin jireenyirra jiran isaan kanatu rakkoo waraana keessatti awwaalfaatti agarsiistu jedhama. Rakkoo kaara amma waliin soso'aa jiranii waliin soso'aa jiranii kanneen soso'aa jiranii qaamni hin beekuu qajeelfama dhaabaa kadhachaa jirtanii waan akka kanaa qomoon argaa kan deemsee danda'e. Waraanni dhaabni hin Majiru, kami sendiri majiru, kita kalau di kuburan itu jalan mata dagan dari Nagaan qabsoo karaa nagaadhaa eegsisaa akka jiru hubatanii maqaadhaan yookiin darsuun utuu dhaabanii qabsoo dhaabni keessa laatu. Waraana paartii yookaan waraana sadaatanii isa jiru. Ilaalan akkaataa irraatitti bal'isanii yaadanii waan san asumaatiin kita berada aktif kajian kalau dari Sudan semua desa diadopsi dan Israel Islam dan dari sahabat kita sendiri yang itu berada maka berharap untuk menjadi firman Tuhan kalau ini dari asal-asal asal itu. Atau egaan Jaal Dammaksaa xiqqoo telefoonni neetwoorkiin simbira xiqqoo na rakkisaa jira. Hin jiru darbe dhagaa jirra. Haa ta'u mee ittuma fufnee yaalla. Egaa gaaffiin koo kan itti aanu gareen ati ijaarte jechuun konyaa gareen ati ijaarte kun yookiin si jalatti ijaaraman kuni konyaa Marroon yookiin Jaal Marroon hoogganamu konyaa lixaa keessa qubatee jira. Egaa konyaa sanaan alaa carraa baatanii
ijaaramuu yookiin iddoo biraatti fakkeenyaa fi konyaa bahaa, konyaa kibba lixaa fi kan kana fakkaatan keessatti waraana ijaarrachuu hin dandeessanii tarii yoo wantichi waan akka eegoo Kumsii fi Jaal Marroo gidduutti waan adeemamudha yoo ta'e waan akkasii xiqqoo walirraa akkas bal'istanii kaayyoo tokkoof hojjettu erga ta'e dhimma Oromoof Oromiyaaf hojjettu erga ta'e kana gidduutti lubbuun gootota kanaa miidhamuun yookiin magaa akkuma ati jettee waan nama dhuunfaa nama muraasaarraa ka'ee kanii namni miidhamaa akka jirudha kanatti dubbatte kun ta'uun hin danda'amu mee kanarratti yaada kee. Akka dhuunfaatitti Jaal Marroo fi waldhabbii akka dhuunfaatti hin qabnu. Haa ta'u malee qabsoo keessatti akkaataatti qabsoon deemuu dandeessuu akkaataan namni jaarmiyaa tokko keessatti yeroo ijaaraman taasisii uffata qabaa, duucha mataa isaa qabaa, turistaatti hin deemu qabaa. Tarsiimuu yeroo gabaabaa yeroo dhiiraa dhaabateeti ittiin deema. Haalli inni qabatamaa nyaata kan keessa jiraatu akkaataatti deema isaa baay'eetti akkaataa sanaatti ittiin deema. Haalli itti keessa nyaata sossoon keessatti jiru immoo akkaataa haala uummatichaa uummatichaa deemsaa yoo ta'u itti deemee walqabii fi akkaataa sanaatti itti deema malee beekama. Marroo jalatti hoogganamee jeebii malee qabsoon gammadanii dandeessu yoo lageeratti hoogganatan malee isiin qajeelfama dhaabaatti alaa jedhamee namni eeyyama labaalaatu yookaan immoo eeyyama namarraa malee eenyuyyuu hin jiru. Oromoon qabsaa'ee nama eeyyama namaan laatu eeyyama namarraa malee eenyuyyuu hin jiru. Kaleessa ilaalchuma dhaabaa qajeelfama dhaabaa walumaan baranne walumaan beekna. Kan dhaabni keenya nu barsiise sana uummata keenyaatiif hojii jennee bu'aa buusuun immoo dirqama kan nuti irratti seennu waan ta'eef eenyu warraayyuu eeyyaman gaafannu waan ta'eef akka waldhabbii jechuudha. Osoo hin taane yoo namni ilaalcha mataasaa lajalatti akka ati yoo namni hooggana malee hedduu jiruu qabaatu immoo isa kana immoo eenyuyyuu fudhachuu hin danda'u. Namni gaafa hooggata sana wallaalu yookaan immoo deemsa dhaadaa sana wallaalu deemsa qabsoo sana wallaalu akkaataatti uummati bu'aa buusa sana wallaalu Oromoon nama gaafachuu danda'a, seeraalee nama gaafachuu danda'a, itti gaafatama isaa booddee argina waan ta'eef namni bakka jiru taa'e zoonii yookiin sarara taa'e akkaataatti waan isa jala jiru sana waan waraana isa jala jiru sana tarii sirnaan qajeelchee bulchuu akka danda'utti bakka jirutti yoo hojjete hundinaan wal'uutuu galma ganeessa waan tokko sanaatti bitiin akka ammaa jiru kana haalli amma deemamaa jiru kana sirrii miti deemti isaanii sirrii miti kanaafuu miti yoo akkaataa amma deemu kanatti dogoggora qabaate saba keenyatti nu qajeelcha waan ta'eef uummata keenya faana walquba qabaachaa walirraa hichaa walirraa barachaa akka deemaa jirru waan ta'eef akka dhuunfaatitti waldhabbii tokko qabnu jireenya naasaafi waan ani jedhu sana kaayyoo qabaa waan jedhu irraati kanatti waan biraadhaa waldhabbii tokko illee akka qabnu quba qabaachuu qabaniiti. Ulfaadhu Jaal Dammaksaa. Egaan waraanni Marroonfaa hoogganna jedhanii hooggana waloo tolfanneerraa jedhanii labsachuu isaanii ni beekna miidiyaa garaagaraa irraa dhaga'aa turreerra. Waraanni ati hooggantu immoo hooggansa kam jala jira? Yoo waboo warra kaan waliin hooggana waloo jala hin jiraatin akkamiin waboo taatanii itti fufuu dandeessu? Yoommoo hooggansa waloo jala galuu feetan qophiidhaa? Shakkii isin gidduu jiru dhiphistanii akkamiinis hooggansa waloo jala galuun ni danda'ama jettanii yaaddu ishee kanarratti mee Jaal Dammaksaa ifa naa godhu. Gaarii nuti waraana kaleessa waraana bilisummaa Oromootti ture. Har'allee kan nuti qabnu dhaabni keenya adda bilisummaa Oromooti. waraana ittisa biyyoon keessatti Oromooti malee waraana paartii yookaan dhaabaa takkaa sannuu dabarreerraa jechuudha. Kanaaf uummata keenya
akka dhaabbaatti dhaaba qabnaa waan itti jiraannu waan akkaataatti barbaadu keessa keessa akka barbaadu keessi keenya waan dubbichi irra jirus ta'e waan meeshaa keenya irra jiru uummata keenya irratti akka meeqatti qabsiifachuu jiru. Haa ta'u. Ulfaadhu. Kan biraan immoo gareen ati ijaartee gurmuu namootaa muraasaa fedhii dhuunfaaf jecha ijaaramanii deeggaramaa jiru. Kun hagam dhugaadha. Namoota bakka dhalootaa faqqadaa yookiin dammaqsaa ta'anii biyya alaa jirantu maallaqa ergee fi kanaaf tumsa kanarraa kan ka'ee namoota adda wal baasanii wal diigaa jiru jedhama. Kun hammam dhugaadha Dammaqsaa? Ani kana dhugaadha hin jedhu kijiba kuni. Ani deeggartoota ta'e miseensonni bilisummaa Oromoo kan turani. Ammallee dhaaba kana jalatti hojii hojjechaa turani. Hojjechaa turani wanta nagaan yookaan immoo walitti dhufeenyaa firaan hojjechuu danda'u jedhee abdiin qabu. Kaleessas kan baranne kan itti deebi'ee ammallee kan hojjechaa jirru waraana lafaan jiruuf ta'e waraana lafa tokko dhufee waraana daharraa dhufee waraana giddu galeessaa dhufee guutummaa gureenya Oromiyaa keessaatii waraana kanatti kanneen makaran ijoollee hedduutu jiru. Haa ta'u akkaataatti amma bakka irra sossoonu kanarraa ta'e bal'inaan tarii namni akkaataa isatti dhiyaatuun qarshootti makaran waan ta'eef lafa isatti dhiyaatuun gara qarshootti dhufa waan ta'eef inni kun akka hammeenyaatti ilaalamee yookaan madda olaanaa ta'ee ta'e kun sirna yookaan immoo dammaqiinsa otoo hin taane hinaafsanatti fakkaata malee waan akka kanaa jedhamu tokkollee hin jiru. Waan amarraallee ta'e kaleessa iyyuu taanaan har'a iyyuu baatteelee haa ta'anii deeggartoota xaafaalee dhaabaa warreentuma deeggara isaaniif iyyuu godhatti godhaa jira waan ta'eef kuni hammeenya ta'uu irratti mul'ate osoo ta'e jabeessamee akka milkiitti jaalamee qabamanii waan akka kana jenna qabu kuni jechoota beeksisuu jechoota qabsoo kanallee gara biraatti dhabeete namaa ta'u namni ilaalcha akka kanaa qabuu fi gocha akka kanaa raawwatu otoo irraa deebi'u baay'ee gaarii kan jedhu. Ulfaadhu fayyaa ta'e baay'ee. Egaa gaafiif deebii koo gara xumuraatti illee geessaan jiradha Jaal Dammaqsaa. Egaa amma bakka isin keessa sossootanii Oromiyaadha, obbolaa keessan, maatii keessan Oromoodha. Kana gidduudha deemtanii kan isin hojjetaa jirtanii uummatatti. Egaa bakka sossootan kana keessatti uummanni qaama kami jedhee isin keessummeessa yookaan immoo eenyu jettanii of himattu isin? Amantaa isinirraa qabaa uummatichi yoo isin shakkee isin saaxilee kanaa akkamittiin waan kana irratti akkamitti qophii akkamii qabdu tarii yoo isin shakka ta'e yookiin immoo waan kan biraatti akka qaama biraatu ergame jedhee isin shakka yoo ta'e diinattis dabarsee isin kennuu danda'a. Akkuma atu beektu egaa waraanni bilisummaa Oromoo iddoo hundumattuu adamoo keessa jira qabsoo kana keessatti. Kanaaf maal jettu akkamiin kana naa ibsita? Waan tokko waraana ta'uu danda'u itti kaleeraa waliin jiraa halkanii biyyaa dukkana seen jedhiin adeemsa seen jedhiin rakkina haallitiin amma keessatti jirtullee osoo sodaatee keessa yookiin waan nuti barbaannu bakka nuti barbaannetti kan nu deeggaraa jiru kan nu hordofaa jiru waan hundaa ija keenyaa gurra keenya ta'uu kan nu faana deemaa jiru uummata keenya uummanni keenya abdii guddaa irraa qaban akka isatti nu yaadatu nuti kaleessa nu beeka har'allee waraana isaa ta'ee walitti himatee of keessa kan jireessaa jiru abdiillee kan waraana isaa ta'ee abdiillee kan waraane ta'uudhaa waalli keenya daandii madaalisii jaalala guddaa kun irratti jaalala qabaa ni waraana isaa ta'uu ala isaa ta'uu eegduu isaa ta'ee eegdamanii fudhatee waraana keessaa hojjaa jira waan ta'eef waa takka sochiin kanneen beekuuf isaanis kada jaalala keenyaaf jecha wareegama lubbuudhaa waan waafatu hundi akka salluudhaaf uummata keenya keessa jira waan ta'eef uummata keenya waanti boodduutti nu deebisee jiru uummanni keenyas naannoo irraa boodatti deebiin yookaan immoo waan addaa keessatti darbe jiru iddoo nama jijjiirama uummanni keenya argee iddoo nama kabajaa uummanni keenya argate
Ulfaat baay'ee fayyaa ta'e Jaal Dammaksaa tokko immoo wantoota dubbataman keessaa gaaffii uummataan gaafadhaa. Waraana Dammaqsaan hoogganu ija torba faayin dhaaltu yookiin nama 9 ali immoo nama 20 wayi immoo keessaayyuu galagalanii hooggansa biraa jala galaniiru. Inni kaan immoo lakkee Dammaqsaa jala kan jiran 160 ol ta'u 200 ta'u 300 ta'u akka itti dabalamaa leenji'aayyuu jiru akkas waan jedhamutu jira. Akkamiin qulqulleessitaaf uummata keetiif kana? Waraanni saba Oromoo dhugaa kana dubbachuudhaaf waraana Dammaqsaadhaa, waraana Baqqadaa fi waan jedhamu jechuudha. Waraanni kun waraana saba Oromooti. Waraana Oromoo guutuuti malee waraana akka dhuunfaatitti beekna dhuunfaan kan waraana ijaarratan tokko illee kan jechuudha. Kanaaf waraanni baay'inni isaa 5,200 5,500 isa jedhu sana har'a ani waraanni kun lakkoofsisaa amma kanaan awwaalaa bidiruu itti waraanni kun waraana kanaa Gidduutti waraana kanaa Abdiisaa waraana kanaa Wareegamaniiru waraana kanaa sochii inni socho'aa jiru lafnata akkamitti bakka kamirra socho'aa jiru caasaa akkamitti socho'aa jiru Gidduutti isaas dhalloo sana warreen kabajaa sabasaaf laachaa jiru uummatichi ragaa ta'uu danda'a uummatichi namoota barbaaddan uummata naannoo socho'aa gaafatanii mirkaneeffachuu dandeessu. Kanaaf wanti akkasitti gochoota ta'utti wanti guddaan kan yaaduu waraanni hiinkirrii saba Oromoo ta'uu qabdaa jennee bobbaasuudha. Bakka fedha isaatti mul'atee Oromoo bitaatii sodaanaa hojjetu garuu waan shiraannu waraana kana diiguudhaaf yookaan immoo jaarmiyaa kana laaffisuudhaaf waa Oromoo qabbeessaa jiru kana diigisuudhaaf isaan kun waa'ee balaaleffataaf. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oromoodhaa kan asii duwwaa bakka jirutti akkaataa isaadhaan jirutti sadaqaatu. Waa guutuu kana haa ta'u daataa waraana kana yookaan baay'ina waraana kanaa kanadha jettee hojjechuudhaaf nattuu siyaasa kana isaa hidhaafame. Haa ta'u ulfaat gaanullee siif kabajnaa egaa Dammaqsaa amma Oromooni isinii Oromoodhaaf ija mirgaa fi ija bitaatii tokko qixxee sin jaallata Oromooni. Kana hin wallaalte dhee yaadu Oromooni waraana bilisummaa Oromoo hin jaallata eenyuma caalaayyuu. Sababiin isaa qabsoon isin gootan qabsoo hambaa qabu miti lubbuu tokko hambifatanii waan jedhamte qabsoo wareegama gaafatu wareegama keessa deebiin qaban lubbuu tokkitti yeroo dhumaaf kennitaniiti saba keessaniif egaa dhugaan kan qabsooftanii. Kanaaf atis ta'e Marrooni Oromoon isin jaallata ilmaan Oromooti isinii akka hawwii Oromootiif isintuu saba dura dhaabata malee yookiin saba duratti as dhufa malee warra sobduu warra kijibduu warra Oromoo ajjeestu miti silaa. Mee haala kamiin waan garaagarummaa mul'ataa jirtu kana utuu walitti meeshaa hin fudhatiin akkuma egaa nus miidiyaa hawaasaa kanaan ilaalaa turre walitti iyyuu dhukaastanii lubbuun bahee jira. Kun waan hin mallee kanarra caalaallee akka hin deemne barbaanna. Sababiin isaa dogoggora kaleessa seenaa keessatti waraanni keenya waggaa 20-30 darbe hojjetaa ture akka inni deebi'ee hojjetu hin barbaannu. Dhaloonni amma jirru kun isin deggarraa yaadaan waan dandeenyuun isin deggaruudha malee akka isin walitti duultan hin barbaannu. Tokko taatanii akka isin diinatti duultanidha kan nuti hawwinu. Kanaafi haala kamiin ammallee garaagarummaa kana dhiphisamee kaayyoo tokko jalatti ijaarsa tokko jalatti haala kamiin deebi'uu dandeessu fala kan jettu naa kenni kanumaananii dhaamsa dabarfadhu kanumaan gaaffiif deebii koos faana xumura. Waraanni gurgurtii beeka. Waraana tokko hojjetaa isaati kan beekuu danda'u kan hojjetu ta'uu danda'u. Haa ta'u waraanni waa takka illee rakkoo hin qabu. Waraanni waan guutuu jedhamu godhaa jechuudha. Kanaafuu ajajaa isaati waan rakkoo ta'e wanti isaa gadaanee ilaaluu kan danda'u. Kanaaf
Waan hundumaa ibsaa mul'annoo keessa dabarre waan hunda waan baay'ee olumarree hanga sadarkaa diinarraatii maallaqa gurguddaa nyaatanii bosona seenanii jiru. Maallaqa gurguddaa nyaanni bosona seenne waan itti jiraachuu kan bosona seenamu wareegamuuf maallaqa nyaattuu kan sinuu bu'aa barbaadde kaanaa wareegama hin barbaaddu. Ammallee namni waan sammuu isaa yaadu tokko namarratti fe'uu barbaada jechuudha. Nuti booris ta'e har'as du'aafiitti barbaannu kabajaa fi daldaa saba Oromoo kabachiisuurraa ala daldaa akka dhuunfaatti barbaannu bosona kana keessa hin ta'u. Kanaaf wanti godhamaa ture waaqessa nama fixachiisaa hanga sadarkaa nama nurraa wareeguutti hanga sadarkaa qabii namaa leenjiitii bahee akka eeganii nurratti hojjetanitti qabiinsa hoggaga isaanii irraa fudhatanii waan nurratti hojjetanii hedduun jira. Kana uummanni Oromoo keessa sisseenu dal'ilaan beekumullee ati dhiiga sannii baannee irratti haa turre malee hedduu isaanii beekan jechuudha. Kana hundumaa guddaa keenya irratti Wbo'N bobbaa keenya nu jiraata kaasuudhaan biyya sanatti diinarratti kaasuudhaatti diinni keessatti gosa nutti galuudhaan injifannoo nuti galmeessuu diinni keessatti gosa nutti dallaa waanatti nurratti galagameera jechuudha. Isuma kana keessa dabarree baadiyaalee Oromiyaa waraanni mootummaa maatii hedduu uummata keenya daraa jirti baadiyaan gisootni magaalaa keessatti akka isheen baanjeffamtu ishee taasifnee Kiraanis eegalee keessa baay'ee uummata isaanii akka isaan argan taasifneerra jechuudha. Kana har'a nuti bu'aa kana guutuu keessatti deebi'anii hanga sadarkaa nu dhuunfachuu hatteen itti galuun itti marsanii dhukaasan itti galan jiru. Kana irratti immoo eeguyyuu haa ta'u namni hedduun jiraate qabsoo kana dhuunfachuu kan danda'u waan ta'eef ofirraa rukkutuu ofirraa deebisanii adabatti jechuun dirqama waan ta'eef dirqamni tarkaanfii fudhannee jirra jechuudha. Kanaaf kanammoo kanneen keessa sochoonu bakka baatee kun itti taa'e uummanni bal'aan quba qaba keessa jira uummata keessatti waanti ta'e haasawtii uummata keessatti waan akka kanaa raawwatuu qabu illee yerootti baqallee illee gara duratti baay'ee gargaaru keessatti akka itti baqallee duratti daandii duratti ce'anii dhugaatii irratti galanii waan guutuu kanneen lafa qabannee irraa dhugaatii akka kana hojjennu yookaan immoo wareegannee uumamuu danda'u jechuudha. Kanaaf waan akka kanaa waan deemaa jiru daltaa kaa'anii waan ta'eef uffannatti ta'eefi humna kijibaa hooggantu tokko yoona jala yaatan yookaan sana yaante yookaan ta'anii sirriin turanii ajaja dhugaa fi ajaja gaafa'aa waan itti dabarsanii jecha kanatti raawwatan gaafatama isaan kan fudhatu hooggansa qaama kana hoogganu waan ta'eef waan waa takka akka tokkollee qabu yookaan immoo tokkollee qabu hojii waan jedhamu godhee jechuudha. Kanaaf wanti badii guddaa dhala jiru hooggansa isaati nuti waraana hojjechaa jiru yookaan waraana oomishaa jiru yoo ta'e waraana bobbaarra jiru hunda akkaataa inni Oromoos ta'utti Oromoos ta'utti malee gara isaa jedha yaa'ii waan hojjennaa hojjetu gaaffii akka hin gaafatannutti akka sirna impaayar bartuu sana keessatti addaa hir'umaa irratti sochoo hin taane ilaalanaa fi wal amantaa yookaan wal mariitiin hooggansa yaanna'ee waan hin taane waan ta'utti kabajaa hin horree fi hirqaa uummata keenya keessa kaa'u dirqama akka kanaa yookaan immoo dirqama gogaa akka kanaa waraanatti ilaallu waan dirqama akka kanaan laatameefi hojii waan jedhamu karaa dhufillee hooggansa akkaataa isaatitti hojii waan akka kanaa hojjechaa jiru. Kanaaf uummanni keenya akka haa ta'u ulfaadhoo yeroo keerraa qooddee neetwoorkii rakkisaaf dadhabsiisaa kana keessatti as baatee sagalee kee gaaffiif deebii miidiyaa ODM faana gochuudhaan uummata keenya biraan waan geesseef hedduun si galateeffadha Jaal Dammaksaa. Itti dabali. Gurjaajaa haala lafa kanarra jirurraa kanneen akka abdii murannaa yookaan immoo tuulatti beekuun akka irratti arganne qabsoota akka amma itti jiru kana biyyoota amma deemaa jiru kanaatiin jedhaatii akka ammaan dura hojjechaa ture kana jedhaatii akka itti fufu asumaan dhaanti alaafi haalli diinaa lafa kanaa sochii kana yookaan immoo baatee kana quba qabaachuun
Ila arminu baadiyyaa keessa yaa'u har'a gara baadiyyaatti fayyadamaa jira humna isaatiin jechuudha. Kanaafuu haala namni hubannoo qabichaatti uuma kana keessa fayyadamaa kan ta'u diina yaa'u namni bakka jirutti haala keessa jiru taa'ee saba koo maaliin hojjechuu qabaa wanta koo maaliin bu'aa buusuu qabaa qaamni jiru akkaataa kamii jiraachuu qabaa hooggansa akkamiitu saba kana laafuu kanatti yookaan immoo yeroo kana keessatti hooggansa akkamiitu wanta keenya gargaara qabsoo dhimma sadarkaa kamitti akkaataa kamitti galmaa gahuu dandeessu isa jedhu hundinni sammuu irraa jaallatee saba keenya waan ta'u akka hojjete asumaan qabsaa'ee sadarkaa waliin bosona keessa jiran yoo dhugaa qabsoodhaaf bosona keessa yeroo isaanii ta'e oomishan ciraasaa jirutu qulqulluun haqa oromoo irratti hundaa'anii akka qabsaa'an waan shiraa fi waan taane sibiila humna nama irratti oomishan dhiisanii namni hadiina qabaatu guyyaa itti badiisaatti gaafa ta'u guyyaa isaa gimanii waan ta'eef isa kanaas amma waan sana kan biyya irratti hirmaachuu akkaataa waliin ta'an diinota irraa asumaan akka dabalaa jiru. Eeyyee hedduu galatoomii fayyaa ta'ee ammallee haala jiran hundumaa qaama hooggansa kan biraarraas yoo arganne kana dura yaalii xinnoo goone irraa hin danda'amne isaaniinis gaafannee sittis deebinee wantoota kana hamma isin furtanii gar tokkotti deebistanii nus uummata keessanis gammachiistanitti isuma faana buunee sagalee keessan uummataan isinii geenyaa fayyaa ta'aa waaqayyo isin haa gargaaru gaa. Daawwattoota keenya egaa amma kan miidiyaa ODN kanaatiin gaaffiif deebii waliin taasisee nama Faqqadaa Abdiisaa jedhamu yeroo ammaa kana naannoo humna naannoo Horroo Guduruu jiru keessa socho'u keessaa qaama tokko kan hoogganudha. Qaamni kun akkamiin dhalate kan jedhuu fi keessumattuu gara koree teknikaa jedhamanii warra uummanni Baagadaa yookiin warra aktivistoota ta'anii gashan keessaa deebi'anii of ijaaranii bosona keessatti wal leenjisanii baay'atanii humna godhatanii ammoo humna hooggansaa kan biraa wajjiniin xiqqoo walitti bu'uu Atakaroo wayii argamee as jala turii natu ajajaa sanatu ajajaa fi wantoota kan biraas waan dhuunfaa waan tokko waan isaan dubbatatantu jira. Kanadha miidiyaadhaan kanan isin dhageessisaa ture. Kanas egaa kan gara miidiyaatti filmee fi yeroo ji'a tokko lamaaf wanta kana salphisaa fixaa karaa nagaatiin jennee waan tokko namoota tokko dubbisnaan isaan keessa qaqqabatanii jennaan immoo akkas miidiyaadhaan ifa goonee Oromoon naannoo sana jiru utuu hin miidhamiin yookaan keessumattuu utuu dubbannu amma walitti dhukaasuu gaanee lubbuun goototaa badeera. Sun baay'ee nu gaddisiisee akka miidiyaattis namoonni baay'een miidiyaa waan waraanamaatti si galchaa warri jedhan jiru. Waan Oromootu nu galchaa fi akka miidiyaatti immoo cinni biyya sana keessa jiru kan jaarmiyootaas kan eessaa hin nu bira gahaa jita baay'ee qabannee dhoksinee teenyaa sababiinsaa waan uummata keenya miidhu gadi baafnee hin barreessinu hin agarsiifnu tokko garuu utuu inni darbee fagoo abidda biraa keessa hin seeniin dafnee uummatatti baafnee wanticha kannii uummanni irratti duulee wanta sana qabbaneeffatuuf ifa goonaa. Akkuma kana egaa hooggansa biraa jala kan jiran illee yeroo baay'ee amma kan cimsanii wal qabanii hooggansa Marroo Kumsaa jala kan jiranii fi hooggansa Dammaksaa Abdiisaa jala kan jiranidha. Ijoolleen kun dhalootaanis naannoo tokkodha. Ijoollummaadhuma ka'anii kan qabsoo kana keessa turanii aarsaa baay'ee kaffalanii lamaanuu inni tokko mana barumsaa irraa ari'amee inni sunis akkasuma kana mana hidhaa ture dirreerraa qabamee yeroo baay'ee rakkoo gurguddaa yeroo bara Mallasaafaa keessa hojiiwwan gara Finfinnee keessatti Itoophiyaan hinde maali kan jedhamu sana keessa illee Faqqadaan kun achi keessa rakkina guddaa wajjin nama qabamee achuma mana hidhaa keessa ture baay'ee waraanatti immoo galee waraana keessa ture ka'ee immoo koree teknikaatiin egaa yeroo koree teknikaa sana waan baay'ee gowwoomsaa baay'ee ture namoota waraana baay'ee bosonaa yaasanii qawwee baay'eetu mootummaadhaaf deebi'ee galee isa keessaa ammoo ammas waan jiru hubatanii kan deebi'anii badan bosonumatti deebi'anii wal ijaaran jiru. Egaa qabsoon keenya sana kana qabaa barataan keenya bosonatti fiigaa jira. Qabsoon aarsaa baay'ee gaafatti burjaadii baay'ee qabdi. Kaleessas eeggaddas kun tureera. Haa ta'u malee bara keenya keessatti immoo waraanni kaayyoo tokkoof dhala tokko keessaa margee akka inni walitti deebi'ee walitti dhukaasu hin barbaannu nuti namni sun jaallatee dhiise miidiyaadhaan kan nuti goonu
namoonni keenya akka waliin dhimne tarkaanfii carraa dandeenyu hundumaatiin miidiyaa kanaan ifa hin goonaa. Akkuma kanallee qaama kan biraarraa hooggansa kan biraarraa yaaleeraa dubbisuudhaaf dhuguma isaan akka kanatti ibsatu weereetan marsaa sadiifan dhiyeessee nama kanaa isatu hooggana waan jedhameefi iddoo kan biraatiin immoo soba yoo jettan kottaa isiniinis interviiyuun godha jennaan baqatanii ammoo kanaan ammas tole yoo jedhanii lakki waan Dammaksaan yookiin Faqqadaan jedhu kijibaa waan jedhamu yoo jiraate immoo ammas miidiyaa kanaan gaafiif deebii waliin isinii godhetan isinii dhiyeessa. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Miidiyaan kun miidiyaa bilisaati. ODM taajjabii. Jaalalaa godhuu jalqabee karaa isaanii gargar taabee kakuu guddaan buldoora tootiroo maajirrannaan immoo wal betteeloo kaayoosaa hubatee namni beekoo waan namaa dubbatee naman teekoo. Lola booniif dhiigaa keessan naakoo isaan jaallatu iddoo hiilaa waaqa arjaa sana toluu jinjiira nuti faamamtu wal dhaabe obboloota wal dhadhaabe jaalalaan godhuu jalqabe karaa isaanii gargar taabe lafti bal'aan fuuldura too jiru maaltu bannaan immoo wal finjiilu. Looti tuudinoota doorsifame garaamoonni booddee lafa dhaaloo waan waaqayyoo godhee gadamaaroo looti faamamtu wal dhaabe obboloota wal dhadhaabe jaalalaan godhuu jalqabe karaa isaanii gargar taabe kakuu guddaan buldoora tootiroo maajirrannaan immoo wal betteeloo. Kaayoosaa hubatee namni beekoo waan namaa dubbatee naman teekoo. Hunduu keessummoota horii gaallaa maamlutti dhiibbata lafti baallaa namni fira jibbee ormaawaa jaalalli yoo dhibee manni kaawwaa looti faamamtu wal dhaabe obboloota wal dhadhaabe jaalalaan godhuu jalqabe karaa isaanii gargar taabe kakuu guddaan fuuldura tootiroo maajirrannaan immoo wal betteeloo kaayoosaa hubatee namni beekoo waan namaa dubbatee naman teekoo. Gargaari gooftaa, gargaari Yesuus, gargaari maaloo. Gargaari gooftaa, gargaari Yesuus, gargaari maaloo.